Hayyee Muhammad Awwal namni tokko guyyaatti sukkaara hangam soorachuu qaba? Dhaabbanni fayyaa addunyaa soorata guyyaatti sooratan irraa sukkaarri parsantii 10 caalu hin qabu jedha. Yoo kana bira dabre rakkoo fayyaa fiduu danda'a jechuu. Akkasuma. Amma dura dhaabbanni fayyaa addunyaa waan kana xiqqeessuuf yaalee ture. Dhibbeentaa 10 gadi akka ta'uu qabu moo? Sukkaarri dhibbeentaa 10 miidhaa guddaa qaba. Parsantiin 5 gahaadha jedhee labsii baasuuf qophaa'ee ture. Maaliif labsuu dhabe duuba? Taajirri Ameerikaa Doonaald Raamsfeel jedhamu dhimma kana mormuuf ka'ee gama Jeneevaa imale. Maaliif morma? Diinagdee Ameerikaatiif rakkoo guddaadha. Yeroo sanitti Joorji Bushtu Ameerikaa bulcha. Namtichi kun waajjira WHO dhaqee yoo labsii kana labsitan gargaarsa isiniif kenninu guutuutti dhaabna jedheen. Gargaarsi Ameerikaa maallaqa guddaa ture? Yeroo sanitti doolaara Ameerikaa miliyoona 400 ture. Ilmi namaa dhukkubaan haadhumu nuti faayidaa argannu dhabuu hin qabnu jedhee akeekkachiise jechuudha. WHO'nis ajaja fudhatee labsii kana haqe. Hanga guyyaa har'aatti wanti jijjiirame hin jiru. Addunyaa taajirri to'atu keessa jiraachuutti jirra. Rabbiin nu haa tiisu jechuu malee maal jenna? Rabbiin nu haa tiisu jechuun sirriidha. Garuu of eeggannoo godhuunis dirqama. Yeroo sukkaarri ilma namaa rakkoo hedduuf saaxilutti jiru kana hanga danda'ameen sukkaara xiqqeessuun dirqama ta'a. Namni hedduu sukkaara jechuu isa shaayitti kuratanii dhugan qofa se'aa bara. Dhugaadha. Hedduun namaa bakka kanatti dogongora. Daabboon dukkaanarraa bitamu, paastaa fi makrooniin, buskuutaa fi dhugaatiin gaazaa yookiin laslaasaan hundi sukkaara of keessaa qaba. Aayiskiriimii fi wanti supparmaarkeeta keessatti gurguramu irra hedduun isaa sukkaara guddaa qaba. Kanaafuu waan soorannu hundarratti of eeggannoo guddaa gochuu qabna jenna. Soorri qalbii eegalee jira. Kun raadiyoo Nuural Hudaati. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتوتا رقيفتوتا سغنتا راديو نور الهدى. الحمد لله ثم الحمد لله تمس ربي قداتين هر أسنقيا ولترجاني جر. يرونو تنقيا انقلين سكول كلو هرقني جرانو كانت namoota hangamtu harganuu dadhabee hospitaala ciisutti jira tilmaamuu dandeessa? Miliyoonotatu oksijiina hospitaalaatiin jiraachuu jira. Oksijiinni hospitaalaa kun hangam takka qaaliidha? Dimshaashatti wanti sa'a 10 hanga 12tiif gahu doolaara 100 hanga 300 ni ta'a. Kana jechuun birrii 16,000 hanga 50,000 jechuu. Guyyaarraa mallaqa hanga nagahu kafalaa lubbuu tursiifatan. Imaamu Shaafi'i rahimahullah qananii rabbiin namarratti oole beekanii hamdii galchuun mataan isaatuu qananiidha jedhe. Kana jechuun namni tola rabbii guddaa beekee galata galchu lakkoofsa qubaati jechuu. Dubbii dhugaati. Qilleensa qulqulluu sa'a 24 guutuu daangeffama malee harganutti jiru kana qofaaf halkanii guyyaa hamdii galchuu qabna silaa. Nuti garuu waan dhabne malee tola rabbiin guddaan nutti ooliin arginu. Akkasi qananii rabbii guddaa irraanfannee rakkina xiqqoo nu mudateef halkanii guyyaa rabbiin komataa oolla. Rabbii warra tola isaa beekee isaaf hamdii galchurraa nu haa godhu jenna. Allahumma aamiin. Arri guyyaa Rabi'u Saanii 14 bara 1447 akka lakkoofsa jiraatti. Oktoobar 6 bara 2025 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 26 bara 2018 hogguu ta'u guyyaan guyyaa isiniinaa sagantaan immoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. Tumsa Nuural Hudaa irraa waan muraasa harkaa qaba. Hayyee dhiheessi. Ahmad Abdallaa Ammee jedhama. Waardiyyaa mana baankiiti. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu jiraadha. Rabbiif jecha hedduu takkaan isin jaalladha. Waan xiqqoo argadhu irraa baatiin qarshii 300 of qabeetiin jira. Du'aa naaf godhaa nuun jedhe. Rabbiin jiruu sitti bal'isee abbaa baankii si haa godhu siin jenna. Toltuu addunyaa fi akiraatiin si haa gammachiisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu qopheessitoota qophii Nuural Hudaa. Yeroo baay'ee isin hordofaa jira. Dalagaa gaggaarii isin hojjettan hunda Rabbiin isin irraa haa jaallatu. Ani Laatu Qaamaa jedhama. Jiraattu Saa'ud Arabiyaa magaalaa Riyaadi. Haajaa hedduutu natti jira. Baatii hedduuf dalagaa dhabee mana ture. Yeroo isin gargaarsa Nuural Hudaatiif dubbattan qalbiin koo hedduu cabe. Yaa Rabbi rizqii halaal dalagaa halaal natti kenni akkaan Nuural Hudaa bira dhaabbadhu jedhee kadhadhe. Alhamdulillah dalagaa namni boqonnaa irraa bahe takka argadhee guyyaa Rabbiin naaf qoode dalagadhee abbaan irraa bahe dhufee irraa na baase. Maarree ani yoo mana taa'e maallaqni kun harkaa dhumata jedhee waadaa nafsiyyaa kootiif Rabbi natti beeku ofirraa galchuuf dhufe. Alhamdulillah Rabbiin na gargaarii jira. Kun guddaas miti qaawwallee hin cuftu nan beeka. Garuu carraa kanatti fayyadamee hamilee isiniif ta'a jedhee dhufe. Du'aa naaf godha. Rabbiin keessa namaa beekaadha. Obboleettii keessan Rabbiif jecha isin jaallattuudha. Carraa kanatti fayyadamee obboleettii koo Farxiyaa baay'ee si jaaladha.
itti aansu Muhammad Awwal Usmaan dabalatee hunda keessan qopheessitoota qophii Nuural Hudaa anaa olitti rabbiin isin haa jaalatu isiniin jedha. Dhumarratti dhaamsi ani qabu ustaazonnii fi hayyoonni sooshaal miidiyaa irratti dhageettii guddaa qaban yeroo hedduu dhimma biroo irratti hawaasa dammaysanii yeroo gargaarsa godhan ni argina. Dhimma Nuural Hudaa kana hoo quba hin qaban moo maali? Maaliif dhimma Islaamaa kana dubbachuu dadhaban? Wanti kun gaafii guddoo natti ta'e. Miidiyaa kana gama hundaan tokko taanii qilleensarra tursifachuu qabna jedhee abdadhanuun jette. Maallaqaan arjoomees hagana jettanii hin dubbatinaa jette. Hunda dura rabbiin isaaf jecha nu jaalatte si haa jaalatu jennaan. Dhimma tumsa Nuural Hudaa nuti hanga silaa namni dubbatu dubbannee abdii kunnee dhiisne. Yeroo hunda irra deddeebi'anii dubbachuun kadhattuu nama godha. Dhimma miidiyaa kana ofirraa dhiisnee dalagaa dhuunfatti deebi'uu ni dandeenya. Garuu dhimma diintu nu yaaddessa. Bakka hundatti dalagaa eegalanii facaasanii deemuun aadaa nuti tahee jira. Kanaaf humna qabnu hundaa miidiyaa kana dhiibutti jirra. Yeroodhaaf namoonni muraasni baay'ee Ekofii irratti galmaawanii baatii maallaqa muraasa gumaachuutti jiran. Warra Nuural Hudaa cinaa dhaabbachuutti jiru rabbi isin haa milkeessu jenna. Tumsi baay'ee Ekofii dhaabbataa miti. Baatii kana namni 2 yoo galmaawe namni biroo 2 yookiin 3 miseensummaa haqee tumsa addaan kuta. Kun ammoo akka miidiyichi humna hin arganne godhe. Akka hundattuu dhimma tumsaa kana irra deddeebinee lallabuu dhiisuuf deemna. Hanga rabbiin nuuf laaffisee ni dhiibna. Gaafa humni dhabame miidicha guututti cufnee jiruu dhuunfatti deebina. Dhumarratti obboleettii teenya laatu qaamaa rabbiin dalagaa gaariin si haa gammachiisu jechaa gama dhaddacha jaalalaa isin dabarsina. Baay'ee Ekofii irratti akkamitti galmaayan? Jalqaba telefoona keessanirraa Google Chrome bantan. Achi booda nuralhudaa.com jettanii sarchi gootan. Nuural Hudaan jalqaba irratti isiniif dhufa. Gubbaa irraa mallattoo meenuu tana tuqxanii bakka sappoortii jettu bantan. Yeroo kana peejiin baay'ee Ekofii tumsa Nuural Hudaatiif qophaa'ee isiniif banama. Filannoo gosa 3tu jira. $5, $10 fi $15. Filannoowwan jiranirraa kan barbaaddan filattanii join jettaniin. Bakka email jedhu kana tuqxanii emaila keessan itti katabdan. Emaila dhugaan fayyadamtan kan passwordii isaa beeytan itti galchuu qabdan. Emaila booda bakka name or Twitter jettu kanatti maqaa keessan katabdan. Maqaa guutuu yookiin maqaa biroo kan barbaaddan. Kan akka Abu Muhammad, Ummu Aishaa fa'a. Jalarraa bakka say something nice jedhu kanatti iddoo qubsumaa yoo katabdan filatamaadha. Fakkeenyaaf Kaanadaa, USA, Europe jettanii biyya irraa nu gargaarutti jettan katabdan. Yoo iddoo qubsumaa ibsuun barbaanne ammoo dhaamsa biroo waan barbaaddan as biratti katabdan. Yoo dhaamsa keessan icciitti godhuu feetan bakka make this message private jettu tana tuqxan. Eega waan hunda katabdanii booda bakka join jettu tuqxan. Peejii dhumaa kanarratti foormii kafaltiitu guutama. Gubbarratti maallaqa baatiin kafalamuutu jira. Maallaqa kana ol guddisuu yoo feetan waan as biratti katabdan kana hayxanii hanga gumaachuu feetan itti katabdan. Itti aansuun lakkoofsa kaardii keessanii katabdan. As biratti guyyaa fi baatii kaardiin keessan expire itti ta'u guuttan. Bakka tanatti ammoo CVC isin gaafata. CVC'n kaardii keessan gama boodaatiin jira. Yeroo hedduu lakkoofsa dijiitii 3ti. Eega CVC guuttanii booda zip code isin gaafata. Zip code biyyoota muraasa kan akka Ameerikaa qofa keessatti gaafata. Kanaafuu zip code keessan eega katabdanii booda pay jettaniin. Sakandii muraasa booda dhaamsi congrats jedhu isiniif dhufa. Imeelli haarooyni miseensummaa kana mirkaneessus isiniif ergama. Soora qalbii. Soora. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa lakkoofsa galmee 864. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Hojii gaarii hojjechuu jirtan. Rabbiin isinirraa haa jaalatu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti dabra. Abbaan kiyya gaafa ani ijoollee nama haala gaarii qabu ture. Booda irra garuu sababa hin beekamneef jijjiiramee nama biroo ta'e. Guyyaa hundaa farshoo dhugee machaawee gala. Sababa farshootiif qabeenya qabu hunda gurguree fixe. Hojii duraan hojjetus dhabee hojii guyyaa yookiin qansiraa eegale. Waan achirraa argatus farshoon dhugee fixa. Mana keessa jiraanus qabsiisee mallaqa liqeeffatee idaa keessa nu galche. Anaaf obboleewwan tiyyas jiruu nu dhorkee hedduu nu rakkise. Yoo namatti himannus gorsa nama tokkootis hin dhaga'u. Namni itti dhihaatee dhimma jiruu isaa itti dubbate hunda ni arrabsa. Namni hundi yoo nuti itti himannu haasoo isaan dandeenyu nu duraa dhiisaa jedhanii itti dubbachuu didan. Sababuma kanaan ka'ee biyyarraa bahe. Eega biyyarraa bahee booda hanga humna tiyyaatiin dalagadhee idaa namni nurraa qabu hundaa kafale. Haadha tiyyaa fi obboleewwan tiyyaas gargaaruutti jira.
Abbaa kiyya garuu hin gargaaru. Yeroo inni dhukkubsate qofa mallaqa obboleewwan tiyyatti ergee akka haakima geessan godha. Mallaqa takkas akka harkatti ittiin kennine dhorka. Yoo mallaqa itti kennan farshoon dhugee fixa. Anammoo hamtuu irratti isa gargaaruun fedhu. Eega dhimma abbaa kiyyaa hangana isinii ibsee booda dhimma dhuunfaa kiyyaatti as deebi'a. Ani nikaa hidhadhee jira. Namni nikaa naaf godhe abbaa kiyya kana. Wanti gaaffii jabdu natti ta'e nikaan inni naa hidhe kun akkamitti ilaalama? Amma dura namni salaata hin qabne nikaa hidhuu hin danda'u waan jettu dhagaye. Abbaan kiyya salaata hin qabu. Nikaa inni naaf godhe jaarsa kiyya wajjin jiraachuu danda'a. Kan biroo ammoo isa gargaaruu dhabuun kiyya kun akkamitti ilaalama? Yeroo hedduu isiin obboleewwan isii malee nan gargaartu jedhee naman na himata. Inumaa wayina abaaraa laata jedhee sodaadha. Qalbii isaa rifachiisuun kun akkamitti ilaalama? Yoo na gargaaruu didde jedhee na abaare hoo? Abaarsiisaa na tuqaa? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan mee iyyattuu tanaan? Haalaan ulfaata. Sila abbaan mataa maatii ta'ee maatiin deemuu qaba. Inni ammoo faallaa deebi'ee bowwoo maatiitti ta'e. Silaa nama ormaa ta'ee dantaa dhabanii ofirraa fageessan. Abbaa irraa dhalatan ofirraa darbuun hin taatu. Namatti himatanii gorsuufis gorsa namaa hin fudhatu. Nama itti dhiyaate hunda ni arrabsa. Namni farshoo dhugu akkasumaami. Mataa ofiitiin waliigaluu dadhabee farshoo dhuga. Akkamitti nama birootii waliigaluu danda'a? Akkasi. Rabbiin haa laaffisuuf jenna. Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Hayyee ati jennuutti aantu dhiheessi. Tole. Dhaddachi jaalalaa iyyannoo lammaffaa lakkoofsa galmee 850. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Intala takka qilleensarraa wal barre gaafii jaalalaa dhiheesseef si wajjin bultii ijaaruu fedha jedheen isiinis xiqqoo naaf obsinaan jette. Anis tole jedhee haasawa qilleensarraa itti fufne. Osoma onlaayinii haasoyinuu waggaa 2 guutuun dabre. Waggaa 2 booda gaafii kiyyanarraa qeebaltee maanguddoo ergadhu naan jette. Osoo maanguddoo hin ergin dura waa hedduu adda baasee gaafadhe. Ati durbummaa qabdaa jedhee gaafannaan an dubara qulqulluudha naan jette. Gaafilee birootiis waa hedduu gaafadhe. Waan qalbii kiyya gammachiisu naaf himte. Akkasitti haala shari'aan hayyamuun nikaaha godhannee bultiif walitti dhufne. Halkan aruuzaa garuu waan hin yaadamintu na mudate. Intalti durbummaa hin qabdu. Maaliif durbummaa qaba jettee natti kijibde jedhee gaafannaan an dhiirri tokkos natti dhihaate hin beeku. Durbummaa qabaachuu kiyya beeka naan jette. Anis hayyee haa ta'u jedhee osoo qalbiin na shakkitu jireenya itti fufne. Garuu waan kana laaftutti dhiisuu hin feene. Nama isii beekuuf firoottan isii hedduu iyyaafadhee odeeffannoo ajaa'ibaa argadhe. Intalti amma dura heerumtee biyyatti ilmoo dhaltee ilmoo maatitti dhiistee biyya Arabaa dhufuu naaf himan. Waan hunda eega mirkaneeffadheen booda maaliif natti kijibde jedhee gaafannaan waan si jaaladhuuf akka ati nan dhiisneef akkasiin jedhe naan jette. An gaafa duraa nama dhugaa dubbatu sehee si jaaladhe. Amma si jibbee jira. Nikaaha sirraa buusuu fedha jedheen. Yoo rabbii kee sodaatte nan hiikin. An siin adda bahuu hin fedhu naan jette. An si hojii jiraachuu hin fedhu. Maatii keetitti bilbilee nikaaha sirraa buusa jedheen. Yoo na hiikuu feete usii na hiiki. Garuu maatii kiyyatti hin himin naan jettee natti warwaatutti jirti. An intala tana dhugaa jibbee jira. Nama guyyaa adii halkan godhee kijibu wajji jiraachuu hin fedhu. Baasii haruuzaaf itti baase hunda irraa fudhee nikaaha irraa buusuu fedha. Isinmee maal naan jettan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettan iyyataa kanaan? Karaan kijibaan deeman gala nama dhiba jedhaniimi. Akkasuma. Kijibni zalaalam dhokatee hin hafu. Hunda caalaa ammoo nama bultii wajji ijaaranitti kijibuun haalaan fokkataadha. Eeyyan bultiin kijibaan ijaaramti waanuma xiqqoon diigamti. Akka hundattuu iyyataan kun qabxii gurguddoo lama gaafate. Tokkoffaa nama kijiboo wajji jiraachuun akkami jechuun gaafate. Qabxiin ijoo fi tan lammataa ammoo eega isiin kijibaan natti dhuftee mallaqa aruuza isiitiif baase yoo irraa fudhee akkami jechuu jira. Yoo maallaqa naa kennuu didde akka kijibaan natti heerumte maatii keetitti hima jedhaan. Kanaan sodaachisee baasii aruuzaaf isitti baase irraa fudhachuuf deema. Wanti kun ija shari'aatiin akkamitti ilaalama? Tan abbaa murtiitiif dhiisna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffannee hanganuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa guyyaa kamisaa isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Addunyaan tun wal gargaarsatti hajamti. Jaarraa tokko dura yeroo tajaajilli geejjiba ammayyaa hin jirretti ilmi namaa beeyladaa yaabbiif fayyadama. Beeyladoonni ilma namaatti madaqanii jiraatanis tajaajila gurguddaa akka qubsumaa fi soorata namarraa argatan. Akkuma nuti tajaajila dhuunfaatiif isaanitti hajamnu, isaanis adawwii jalaa nagaya bahuuf tajaajila nurraa argatanitti hajamu. Wal gargaarsi kun ilma namaatii fi beeyladoota qofa jidduutti hin daangeffamu. Bineensota yeroo hedduu walitti hirkatanii waliif tumsaa jiraatantu jira. Quba qabdu teenyaarraatiin ajaa'iba gamtaa bineensotaa kanarraa haasofna.
Tana quba qabdu. 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 Guchii fi harree diidoo hundi keessan ni beeytan jennee abdanna. Guchiin allaattii guddicha dachii tanaati. Fiigicha irratti haalaan jabaadha. Humna guddaa diina ofii ittiin ajjeesuu danda'u qaba. Dandeettii guchiin badhaafame keessaa inni biroo ammoo waa fuunfachuudha. Fageenya dheeraa irraa diina isaa adamsuuf deemu fooliin adda baafachuu danda'a. Ijji isaa garuu haalaan laaftuudha. Waan itti dhihaate malee waan fagoo jiru arguu hin danda'u. Kanaaf rakkina gama ijaatiin qabu kana furachuudhaaf gargaarsa addaatu isa barbaachisa. Gama kaaniin harreen diidoo agartuu ajaa'ibaa badhaafamte. Diina adamuuf itti deemu fageenya irraa argiti. Laafinni harree diidoo ammoo funyaan isiiti. Funyaan isii waan fagoo jiru fuunfachuu hin danda'u. Bineensonni kunniin lamaan rakkinaa fi cimina isaanii haala gaarii waan hubatan fakkaatu. Qorattoonni yeroo hedduu guchii fi harree diidoo wal biratti argan. Bineensonni sanyii adda addaa maaliif yeroo hunda waliin jiraatan? Saahibummaan isaanii kun maali jedhanii yeroo qoratan qindoominni ajaa'ibaa isaan jidduutti argamuu mirkaneeffatan. Guchii fi harreen diidoo sagalee ittiin waliigalan qaban. Guchiin funyaan ajaa'ibaa kan fageenya irraa fuunfachuu danda'u fayyadamee diina fagoo dhufu ofirratti eega. Harreen diidootis ija ofiitiin bitaa fi mirga mil'ataa diina eeydi. Abbaan dura diina arge sagalee addaa dhageessisa. Yeroo kana hunduu ka'anii baqatan. Yeroo baqatanis usanii dirree keessa hin faca'an. Yeroo guchiin jalqaba foolii diinaa fuunfate hanga inni fiigutti dhaabbatanii eegan. Innis kallattii fooliin irraa dhufe mirkaneeffate kallattii kaanitti baqata. Warri kuwwanis isa faana baqatan. Yeroo harreen diidoo jalqaba diina argites hanga isiin fiidutti hin socho'an. Kallattii isii hordofanii faana cehan. Haala kanaan guchii fi harreen diidoo tooftaa addaatiin diina jalaa baqataa jiraatan. Amma immoo qindoomina naachaa fallaattii ilaalla. Hunda caalaa qindoominni naachaa fallaattii kun hedduu nama ajaa'iba. Naachi bishaan keessa jiraata. Allaattiin immoo samii gubbaa barreesti. Uumamaaleen kunniin lameen akkamitti firoomuu danda'an wanti jedhu qorattootatti gaaffii guddaa ta'ee ture. Boodarra yeroo icciitii isaan jidduu jirtu hubatan haalaan ajaa'ibsiifatan. Allaattiin pilooversi jedhamtu qarqara bishaaniitti biyyee haatee hanqaaquu buusti. Naachis naannoo sanitti hanqaaquu buusa. Wanti walitti isaan fidus dhimmuma hanqaaquuti. Uumamaaleen lachuu diina wal fakkaataa qaban. Sanyiin lootuu guddaan Zanaayil Moonitar jedhamu hanqaaquu hatuudhaan beekama. Naachaa fi allaattiin pilooversi jedhamtu tun naannawa tokkotti waan hanqaaquu buusaniif lootuun Naayil Moonitar jedhamtu kun hanqaaquu isaanii jala hatuun isaan rakkisa. Kanaaf uumamaaleen lameen gamtaa uumanii hanqaaquu waliif tiisan. Naachi sa'a dheeraa bishaan keessaa bahee ala turuu hin danda'u. Qaamni isaa jiidhina bishaaniitti haajama. Kanaaf yeroo hedduu bishaan keessa seenee qaama jiifata. Yeroo inni bishaan keessa seenu lootuun dhufee hanqaaquu barbaaduu eegala. Yeroo kana allaattiin pilooversi jedhamtu tun hojii eegalti. Kooluu ofii addaan bal'istee diinni hanqaaquu jalaa hatu dhufuu naachatti lallabdi. Akka lootuun hanqaaquu hin argineef mataa keessa afaaniin dhahaa sodaachisuu yaalti. Tahus garuu humna lootuu guddicha ofirraa ittiin deebistu hin qabdu. Carraan isiin qabdu lallabdee iyyuu qofa. Naachi yeroo lallaba isii dhagahe bishaan keessaa bahee tumsaaf dhufa. Sakandii muraasa keessatti lootuu ari'ee naannawa sanii fageessa. Haaluma wal fakkaatu yeroo allaattiin soorata barbaaduuf deemtus naachi waardiyyaa ta'ee hanqaaquu isii tiisaaf. Haala kanaa yeroo hunda wal gargaaranii hanqaaquu walii tiisan. Yeroo tokko tokko naachi osoo lootuu ari'u hanqaaquu allaattii dhahee jalaa cabsa. Allaattiin hanqaaquun jalaa cabe hedduu gadditi. Garuu carraa biroo waan hin qabneef hanqaaquu hafteef tiisuuf jecha isa cabe naannawa sanii qulqulleessiti. Yoo hanqaaquu cabe achitti dhiiste lootuun foolii hanqaaquu cabee fuunfatee itti dhufuu danda'a. Kanaaf hanqaaquu jalaa cabe hanga hafe keessaa soorattee qola isaa ammoo fageessitee darbiti. Amma immoo qindoomina yeeyyii fi harraagessaa ilaalla. Harraagessi allaattii qaroo jedhamuun beekama. Abshaalummaa addaa qaba. Yeeyyiin ammoo humna jabaa ittiin adamsitu qabdi. Yeeyyiin humna jabaa qabaattus soorata argachuuf hedduu rakkatti. Uumamaalee yeeyyiin adamsaman hedduun dhufiinsa yeeyyii fagootti ofirraa eegan. Yoo yeeyyiin itti dhihaatte fageenyatti jalaa baqatan. Harraagessi qarummaa qabutti fayyadamee yeeyyii wajjin gamtaa uume. Samii keessa ol fagaatee bineensa yeeyyiin adamsuu danda'u barbaada. Yoo bineensa adamsamu arge yeeyyii bira dhufee mallattoo itti mul'isa. Yeroo hedduu qeensa ofiitiin duyda yeeyyii dhahee barrisa. Yeeyyiinis dhaamsa harraagessaa hubatee faana ceha. Yeroo kana harraagessi barrisee bakka uumamni adamsamu jiru dhaqa. Yeeyyiinis eeruu harraagessaa fayyadamee bineensa adamsamu utaalee qabee ajjeesa. Eega ajjeesee booda qooda harraagessaa muree kennaaf. Waan hafe ammoo ofii soorata. Wanti kanarraa nama ajaa'ibu ammoo harraagessi yoo yeeyyii ilmoolee qabdu arge yeroo isiin bineensa harraagessi argeef adamsuuf deemtu ilmoolee bira dhaabbatee eegaaf. Yoo diinni ilmoolee yeeyyii nyaachuuf dhufe harraagessi tooftaa adda addaa fayyadamee irraa dhoorka. Yeeyyiinis osoo yeroo hin qisaasin bineensa adamsamu ajjeestee fiddee qooda harraagessaa kennitiif. Waan hafe ilmoolee ofii wajji qooddattee sooratti. Qindoominni bineensota jidduu jiru kan birootiis hedduu. Inshaallah torbaan itti deebina.
Tana quba qabdu. 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 Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuurul Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Qophiileen har'aaf kurfeeffannee dhufne hanganuma. Gama keessummeessuutiin Anfarhee Adamii fi Muhammad Awwal Abdullaatu isin wajjin turre. Barruu qophiilee Abuu Ibtisaamtu nuuf qopheesse. Gama qindoominaatiin kutaa teeknikaa Nuurul Hudaatu nu wajji ture. Waan hanga xumuraa ibsaan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Inshaallah torbaan qophii birootii walitti dachaana. Hanga sagantaa birootii walitti deebinutti nagaa Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi aakhira argadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا راديو نور الهدى ميديان نور الهدى qophiilee babbareedaa torban irraa isiniif dhiyeessuuf fooyyessuuf qulqullina sagalee daran hammayyeessuuf qabiyyee sagantaa guddisuu fi miidicha yeroo dheeraaf itti fufsiisuuf gargaarsa hawaasa isaatti haajama. Waan xiqqoo qabdan irraa Nuurul Hudaadhaaf qooduudhaan miidiyaa kana haa gargaarru. Namoonni Rabbiif jecha biyyoota Arabaa fi Oromiyaa irraa Nuurul Hudaa gargaaruu feetan lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa 100-65-65-99 baankii hojii gamtaa Oromiyaa 105-00-21-65-48 Hijraa Baank 100-71-28-83 0001 irratti waan humna keessanii gumaachuu ni dandeettan. Namoonni Ameerikaa, Kaanaadaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa fi biyyoota biroo jiraatanii fi ATM kaardii fayyadamtan haala kaffaltii baay'ee sakki'uur ta'e waan fayyadamnuuf karaa baay'ee koofii irratti miseensa nuuf ta'uudhaan salphamatti nu gargaaruu ni dandeettan. Maallaqa buna tokko ittiin bitattan guyyaa tokko Nuurul Hudaadhaaf gumaachuudhaan hojiin diin akka tatamsa'u gochuu ni dandeettan. Gama weebsaayitii Nuurul Hudaa deemuudhaan iddoo meenuu jedhu tuqaa achi booda iddoo sappoorti jedhu argattu. Feesbuukii Nuurul Hudaa irratti immoo bakka geet etikkeetti jedhu tuquun argachuu ni dandeettan. Gama appilikeeshinii Nuurul Hudaatiin immoo bakka sappoorti jedhu tuqxanii miseensa ta'uu ni dandeettan. Sagantaa Nuurul Hudaa irratti maxxanfamu hunda jalattis liinkiin tumsaa ni maxxanfama. Yoo barbaaddan QR koodii kana iskiriina kompiitaraa irraa iskan godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Nuurul Hudaa cinaa dhaabbachuudhaan sagaleen diin Islaam akka faffaca'u haa goonu. Odeeffannoo dabalataatiif 09-55-52-00-58 irratti kallattiin bilbiltanii yookiin dhaamsa WhatsAppiitiin nu dubbisuu ni dandeettu. Nuurul Hudaa soora qalbii muslimaa. Waan fi abbaatu daaraan jabeeffata gochaaf maallaqaanis waan qabnuun birmaa.